Dhiifama lamaan keessaniin iyyuu hin beeku. Ani sumaaf malee Maraatoonii kaanchi asnoo qofaa maraatoonii kaanchi asnoo qofaa ani sumaaf malee ollaa fakkaate nuti hin seeni qofaa ollaa fakkaate nuti hin seeni qofaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa kan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa nama barsiisoo kanaatti. Jaalalaan kan jiraatan haadha manaa fi abbaa manaa tokkotu turanii yeroo waliin jireenya isaanii keessattis daa'ima intala dubaraa baay'ee bareeddu tokko horataniiru. Jaalalli isaanis baay'ee ajaa'ibaa. Abbaan manaan dalagaa kan qabu yeroo ta'u haati manaan illee barattee xumurteetti. Haa ta'uutii garuu erga daa'ima godhattee booda daa'ima ishee guddisuuf jecha hojii ishee addaan kuttee abbaa manaa ishee fi daa'ima ishee kunuunsiti. Haala kanaan waggoota dheeraa erga waliin jiraatanii booda ta'iin tasaa tokko mana isaaniitti ni uumama. Haati manaa xiqquma dhukkubsattee mana yaalaa deemtee yeroo laalamtu dhukkubni ishee yeroo gabaabaa keessatti lubbuu ishee baasuu akka danda'uu fi guutummaa guutuutti yaaluuf immoo maallaqni guddaa akka barbaachisu hakiimni ishee yaalee itti dubbata. Maarreegaa yaaddoon maatii kanaaf ni ta'e mitiire abbaan manaan homaa rakkoon qabu biyya biraa deemeen maallaqa yaala keef ga'u hojjedheen deebi'aa hangasitti daa'ima koonaaf guddisii guyyaa guyyaadhaan siifin bilbilaa siifan barreessaa jaalalli keenyi ho'aama ta'ee itti fufaa anis atis daa'imni koos kan barbaaddu ati fayyaa taatee nu waliin jireenya kee haftee akka jiraattudha kanaaf hin yaadda'in jedhee maallaqa gaarii naaf argamsiisa biyya jedhetti imala isaa taasisa. Akkuma deemettis gara jalqabaa guyyaama guyyaamaan bilbilaafi yaa haadha manaa koo akkam nagaa keetii daa'imni kiyya fayyaa isheetii mana keessa maaltu hir'ate maal isiniif ergu qoricha kee fudhachaa jirtaayii akkami sitti wayyaa'ee jedhee ni gaafataanii. Haa ta'uutii garuu guyyoonni lakkaa'amanii baatii 2 baatii 3 yeroo ta'an abbaan manaan kun guyyaa guyyaatti bilbiluu ni dhaaba. Al takka ergaa qabaabaa qofaatiin nagaa keessanii jedhee gaafata. Jijjiiramuu isaatti haati manaan baay'ee gaddaa dhuftee maallaqallee erguu fi adda kutaa waan jiruuf qoricha kan itti bitattu dhabdee rakkachuu ni jalqabdi. Yeroo booddee garuu ergaas kan barreessu bilbilas kan bilbilu addaan kutee hafuura isaayyuu ni dhabdi. Baay'ees ni dhukkubsatti. Yeroo kana daa'ima ishee waliin abbaa kee deemnee barbaannaa tarii rakkootu isa mudateera ta'a jechuun baatii 6 erga manaa bahee booda gargaarsa dhaabee baatii 2tti gara magaala bakka inni jiru daa'ima ishee qabattee deemti. Mana inni keessa jiraatu akkuma deemteenis balbala yeroo rukuttu abbaan manaa ishee kun itti baha. Haadha manaa koo nan si yaadee daa'ima koo baay'ee si yaadeeraa akkamitti mana kiyya magaaladhaan jiru bartanii dhuftanii jedhee kan isaan simate otoo hin taane maal barbaacha mana kana dhuftani bilbila sinii kaasuu dhiisuun kiyya hin ga'u jedhee yeroo isheetti dutu haati manaan sagalee ishee gadi qabattee yaa abbaa manaa koo maali akkana dhukkubu maallaqni akkana barbaachisu ni beekta miti fayyaan jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu kee adda baafachuuf barbaacha keen dhufee jettee yeroo satti dubbattu daa'imnillee abbaa si yaadeeraa mana dhufeen beekuu jettee harkaa fuuteetti dubbatte. Battaluma garuu dubartiin gara biraa mana abbaa manaa ishee keessaa gadi baati. Isin hin barbaadu jedheera miti mana kana hanga dhufuutti maaltu isin barbaachisee balbala kanaa dafaa deemaa jettee isaanitti dubbatte. Yeroo kana haati manaan baay'ee naate. Kuni sobadha abjuudha jettee sammuu ishee amansiisuuf yaaltus abbaan manaan garuu deebiima dubartiin mana isaa keessaa dubbatte
amma dafaa narraa deemaa ani si waliin jiraachuun barbaadu jireenya haaraa kiyya akka jeeqxan hin barbaadu jedhee isheef deebisee balbalatti cufatanii gara manaatti ol seenu. Haati manaan naaf hojjechaa jira abbaan manaan koo dhibeen koo akkanatti hin babal'anneef naaf yaadee biyya ormaa maallaqa gaarii naaf hojjechuuf deemee jira jettee kan yaadde amma garuu bifa gara biraatiin argattee jireenya abjuutti ta'e. Daa'ima isaanii guddisuuf hojii dalagaa turte dhaabdeetti maallaqa homaa of harkaan qabdu manni ishee keessi duwwaadha gatii mana kiraallee kanfalachuu dadhabdee battaluma kana haati kuni daandii irratti kufti. Jireenyi daandii irraa daabboo argatanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha mitiire. Guyyoota muraasa mucaa ishee waliin jiraachuuf yaaltus dhukkubni waliin jiraachaa jirtu garuu yeroo gabaabaa keessatti ishee miidhuu waan danda'uuf daandiitti baatee torbee otoo hin fixiin deemtee waa funaannachuu dadhabdee daandii irra ciiste. Daa'imni yeroo beeloftu boo'uun alatti deebii gara biraan qabduufi haa ta'uutii garuu haati ishee otuu sagalee tokkoyyuu hin dubbatiin guyyaa lama jaraa yeroo turtu boo'ichi ishee ni dabala. Namoonni daandii irraas ofii sobdee ciistee daa'ima ishee akkanaan boossistii maali haati hamtuun kuni jedhanii bira darbu malee rakkoo ishee hubatee gargaarsa kan taasisuuf ni dhiba. Guyyaa lamas haala kanaan erga itti fuftee booda namichi tokko daandii irraatti goree daa'imaan maal taateetti haati kee jedhee yeroo gaafatuuni anuun beekuu erga natti dubbachuu dhiistee guyyaa lama fixxeetti jettee deebistiifi. Yeroo kana namichi daandii irraa kuni akka carraa ta'ee yaalaa dooktarii waan na tureef battala mana yaalaa isaatti ishee qabatee deemee haadha kana wal'aanuu jalqabe. Hanga haati fayyitutti daa'ima gara mana isaatti fudhatee kunuunsuu ni eegale. Dubartiin daandii irratti kufte kuni haati daa'ima kanaa guyyoota muraasa booda yaala gahaa argattee hirriba keessa jirtuutii ni dammaqxi. Akkuma kaateenis eessan jiraa maaltu bakka kana na fidee jettee yeroo gaafattuuni yaalaan daandii irraa ishee kaase suni maaltu si mudateetidha anatu si fidee daa'imni kee daandii irratti otoo bo'aa jirtuu itti goreen guyyaa lama guutuu akka hin dubbanne homaa akka ati hin nyaanne yeroon beeketti bakka kanan si fidee kana dura ni si dhukkubamoo jedhee yeroo gaafatuuni seenaa kaleessa keessa dabarsite tokko lamaan waa'ee abbaa manaa ishee waa'ee dhukkubsachuu ishee ni seenessiteefi booddee irratti daa'imni koo eessa jirti jettee yeroo gaafattuuni mana koo geesseen siif kunuunsaa jira homaa hin yaaddayinii ati asumaa fayyii ba'i malee jedhee hakiimni kun deebisaafi. Yeroo booddees haati kun ni fayyiti. Yaalaan kun akka carraa ta'ee haadha manaas hin qabu. Gochaa abbaan manaa ishee irratti raawwateen baay'ee gaddee. Haa ta'uutii garuu rabbi sababaaf jireenya keessaa nama tokko baasee nama gara biraa galcha mitiire. Hakiimni kun dubartii kana jaallate. Daa'imni illee baay'ee waan itti bareeddeef akka daa'ima isaatti ilaaluun yeroo sanarraatii kaasee gara mana isaatti dubartii kana fudhatee waliin jireenya jalqabanii. Jireenya keessatti qorumsi namatti dhufu gaarummaa fi kan jedhamu kanaafi wanti hamaan kamuu wanta gaarii guddaadhaaf daandii soqaa. Kanaan otoo jirtuu abbaa manaa ishee isa lammataaf illee daa'ima godhattee waggoota yeroo lakkoofsistu abbaan manaa ishee inni duraa bakka isheen jirtu barbaadee dhufee sii fi daa'ima koo nan yaadee jedhee gaafataanii yeroo kanatti deebiima inni dura deebisee fi anoo jireenya haaraa jalqabeeraa jireenya kiyya hin jeeqiinii amma dafiitii naannoo kanaa deemii jedhee deebisee fi ofii haati manaansaa isa dhiistee harka qullaa erga isaa hambistee booda jireenya daandiirraa dabareedhaan jiraachaa jira. Namni yeroo namatti darbu yeroo isaatti baay'ee namatti dhaga'ama. Haa ta'uutii garuu jiini waggaadhaan yeroo bakka buutu guyyaan kaleessa itti tuffatamte guyyaa maatii deebistee itti kabajamtu taati. Sana gochuuf garuu obsuun hanga darbutti eeguun barbaachisaadha. Ija kee tokko kan balleesse hin bula hin tura malee bor ijjisaa tokko ni bada. Jireenya keenya keessatti rakkinni gadadoon
dhukkubni waan hamaan yeroo nu qabatu nu dhiisee kan deemu gammachuu keenya qofaa nu waliin hirmaata taanaan faayidaansaa unuuf waan qabu. Gochaa jireenya keenya mara dursee kan beeku Rabbi waan ta'eef kan nu barbaachisne jireenya keenya keessaa baasee kan nu barbaachisu immoo jireenya keenyatti deebisa. Dadhabina keenya keessatti namoonni nu gatan guyyaa tokko mataa isaaniitiin deebi'anii dadhabina sana keessatti kufanii gargaarsa keenya barbaadu. Yeroos filannoon kan keenya dhiifama gochuufis haaloo bahuufis. Seenaa kanarraa akkasiin barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Maallee laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan olmaa gaarii. Namni laga fiixeeti cinaacha lamaanii rafeen bulu tolchitoo of eeggadhu maalu laga yoomiyyuu namaan tolu kufaa fi darbaa isaanii hin sorruu bara bara.